Akkam jirtani har'a informationii waa'ee biizinasii irratti jiru tokkoon isiniif dhiyeessa jechuudha. Waa'ee biizinasicha kanaa osoo ilaalin dura gaaffiiwwan tokkoon isin gaafadha jechuudha. Gaaffiin kunis maalidha? What do you want to achieve in life jedha. Jiruu keessan keessatti maal galmaan gahuu barbaaddu yookiin immoo yeroo kanatti wanti kun na barbaachisaa, yeroo kanatti wanta kana achieve gochuun barbaada jettaniitoo kan teechistan maalidha jedha. Extra income isin barbaachisa moo galii dabalataa isin barbaachisa? Financial freedom akkasumas own biizinasii mataa kootii kan jettan, akkasumas more spare time kana jechuun sa'aatii xinnoo hojjettanii yeroo xinnoo hojjettanii qarshii guddaa argachuu, akkasumas personal development gama beekumsaatiin ofii keessan of guddisaa kan deemtan, akkasumas namoota gargaaruu, akkasumas guyyaadhaan namoota garaagaraatiin wal baruu ta'uu danda'a, yeroodhaan kan soorama isin baasu ta'uu danda'a, akkasumas immoo living legacy maqaa keessaniin waan tokko teechistaniitoo darbuu danda'u jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti kam teechistan isin? Kam teechisuu dandeessan? Jiruu kiyya keessatti wanti kun na barbaachisa, wanta kana galmaan gahuun barbaada kan jettan isa kamidha? Kanneen keessaa maal filattan? Extra income moo financial freedom moo akkasumas kanneen asii gadi jiran kanneen kamidha kan isin filattan? Maaliif gaarii ta'ee isinitti mul'ate? Akkasumas immoo wanta kana jiruu keessan keessatti osoo hin arganne ta'e opportunity amma jettan kan achieve gochuun qaba kan jettan kan osoo hin arganne ta'e jiruu keessan keessatti maaltu isin mudachuu danda'a? Akkasumas immoo maaliif hanga amma argachuu hin dandeenye wanta kana? Maaliif isin yaaddeessa jedha jechuudha. Isa kana gara ofiitti fiddanii, ofii keessanitti fiddanii sirriitti akka ilaaltanii fi sirriitti akka yaaddan barbaada jechuudha. Kanaaf konseptii tokkotu jira asirratti. Namichi tokko Robert Kiyosaki jedhama, lammii Ameerikaati. Kitaabilee hedduu barreessuudhaan kan beekamudha jechuudha. Kitaabilee inni barreessu kunis kitaabilee biizinasiidhaan wal qabatan, akkasumas immoo wantoota garaagaraa irratti namoonni qaama biizinasiitiin of guddisuu akka danda'an, gama biizinasiitiin sirriitti akka guddachuu akka danda'aniif kitaabilee hedduu barreesseera. Naannoo kitaabilee 26 olii barreessee jira jechuudha. Kitaabilee kana keessaa Rich Dad Poor Dad kan jedhamu sirriitti beekama. Akkasumas immoo Cash Flow Quadrant kan jedhus qaba jechuudha. Cash Flow Quadrant kanarratti maal teechisaa? Namni tokko gama sirriitiin, kallattii sirriitiin hojjetee qarshii argachuu kan danda'u kallattii afuriin qofa jedhee teechisa jechuudha. Hanni keessa hin jiru, akkasumas dhaalli keessa hin jiru, lootorii maal keessa hin jiru jechuudha. Kanneeniin alatti namni tokko hojjetee qarshii argachuu kan danda'u kallattii afuriin qofaadha jedhee the four quadrants jedhee teechisa jechuudha. Inni jalqabaa quadrant yookiin immoo employee jedhama. Isaan kunniin warroota qacaramanii hojjetanidha. Namoonni qacaramanii hojjetan kunniin yeroo isaanii gurguruudhaan, sa'aatii isaan qaban gurguruudhaan namoota yookiin immoo kaampaanii wayitiif ta'uu danda'a gurguruudhaan qarshii argatu jechuudha. Qarshiin isaan argatan kunis guyyoota 30 lakkoofsaniiti qarshii kana kan argatanii jechuudha. Kanaafuu hojii tokko qabanii hojii isa wajjiniin sa'aatiin isaan achirratti qisaasessan yookiin immoo hojiidhaaf dabarsan baay'achuudhaan, hojii saniin baay'achuudhaaf inkaamii argatan jechuudha jarri kunneen. Inni lammataa immoo self employed jedhama. Self employed jechuun namoota ofii isaaniitiin of qacaranii hojjetan jechuudha. Fakkeenyaaf doktara yoo ta'e kilinikii mataasaa qabaata jechuudha. Kilinikii mataasaa yeroo qabaatu kilinikii san keessatti kan hojjetu isaadha. Kilinikii san keessatti yogguu hojjetu immoo maaltu jira jechuudha. Iddoo sanitti argamuu qaba jechuudha. Iddoo sanitti yoo argate, iddoo sanitti yoo hojjete qarshii kana meeq gochuu danda'a jechuudha. Iddoo sana yoo hin jiraanne ta'e qarshii kana meeq gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu namoonni kunniin fi S quadrant keessatti warreen jiran kunniin yeroo hojjetan qofa, yogguu hojjetan qofa qarshii kan argatanidha jechuudha. Yoo isaan iddoo sana irra hin jirre qarshiin isaanii, inkaamiin isaanii dhaabbataa jechuudha. Gara isa sadaffaatti yoo dhufnu immoo business owner jedhama. Business owner jechuun immoo namoonni kunniin meentaalitii akkamii qabaatanii siistemii ta'uu danda'a, asseetii wayii ta'uu danda'a, isa san build gochuudhaan yeroo wayititti jechuudha. Yeroo kana hojjetanii yeroo dhufu wayititti ta'uu danda'a, boru ta'uu danda'a. Yeroo dhufu kanatti qarshiin yookiin immoo siistemiin isaan build godhan kun isaan jiraatanis jiraachuu baatanis yeroo wayititti qarshii generate godhaafi jechuudha. Fakkeenyaaf namni gamoo ijaaru tokko gamoo ijaaruudhaaf yoo xinnaate waggaa 3 hanga waggaa 5 itti fudhata. Yeroo kana garuu galii wayii argachuu baachuu danda'a. Garuu immoo
erga gamoon kun xumurameen booda namtichi kun iddoo sana irratti argamuu baatus hojjechuu baatus gamoon kun qarshii hin fida jechuudha. Kanaaf meentaalitii akkanaa qabaatan jarri kunneen. Biizinasiin amma ani isin beeksisuudhaaf deemaa jiru kunis biizinas oonarii keessatti argama jechuudha. Biizinas oonar isa jedhamu kana keessatti argama jechuudha. Kanaaf paasiif inkaamii qaba. Dirqama guyyaa lakkoofsaniiti miti kan qarshii argatan jechuudha. Kanaafuu jarreen kunniin warri biizinas oonar jedhaman kunniin yeroo namoota biraatti fayyadamuu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo taayimiiwwan namoota biraatti fayyadamuu danda'a. Siistemiidha kan isaan biildi godhan jechuudha. Siistemii biildi gochuudhaan san booda qarshii siistemiin isaan biildi godhan sun qarshii isaaniif jenereet godha jechuudha. Isaan jiraatanis jiraachuu baatanis. Quadrant keessa immoo investoroota. Investoroonni qarshiitu isaaniif hojjeta. Jarri kunneen dursanii qarshii qabanii qarshii kanaan qarshii fidan jechuudha. Qarshii 20 qarshii 30 fidan. Qarshii 30 qarshii 40 akkas jechaati investara kan ta'an jechuudha jarri kunneen. Qarshiitu isaaniif hojjeta jechuudha. Kanaafu quadrantiiwwan kunniin quadrantiiwwan 4 jedhee teechisa jechuudha Robert Kiyosaakiin. Generalize godhee yeroo teechisu E fi S quadrantii keessatti warri argaman qacaramanii akkasumas immoo of qacaranii warroonni hojjetanii kun akka addunyaatti parsantii 95dha. Garuu qabeenyi isaa sochoosan parsantii 5 qofaadha jechuudha. Qabeenya addunyaa parsantii 5 qofa sochoosan jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. B fi I quadrantii keessatti warroonni argaman ammoo parsantii 5 qofaadha akka addunyaatti jechuudha. Garuu qarshiin isaa sochoosan parsantii 95 kan addunyaatti jechuudha. Kanaafuu iddoo kamitti akka argamu nutis identify gochuu dandeenya jechuudha. Industiriin ammaan isin beeksisuudhaaf deemu kuni Crowd One jedhama. Jiruu namoota baay'ee jijjiiraa kan jirudha. Namoota zeeroodhaa kaasee yookiin immoo gara hiirootitti kan geessaa jirudha jechuudha. Namoota kallattii isaan amma irratti argaman kana jiruu isaan amma irratti argaman kanarraa sirriitti jijjiirama guddaa akka agarsiisaniitu namoota baay'eedhaaf akka ta'an namoota baay'ee gargaaruu akka danda'an gochuudhaan iddoo guddaa akka isaan ga'an gochuudhaan gahee guddaa taphachaa jira jechuudha kaampaaniin kun. Kanaaf similar to Uber and Airbnb jedha. Uber jechuun akkuma biyya keenya raayidii fudhachuu ni dandeenya. Raayidiin appilikeeshinii mataa isaa lama qaba. Appilikeeshinii tokko namoonni kastamariin kan irratti galmaa'anidha. Appilikeeshinii tokko immoo warroonni makiinaa qaban kan irratti galmaa'anidha. Jarreen lamaan walitti fiduudhaan koomishinii jidduu sanitti kafalamaaf jechuudha. Makiinaa mataa isheen qabdu garuu ammoo warroota makiinaa qabanii fi warroota makiinaa fayyadamuu barbaadan walitti fiduudhaan qarshiin akka kafalamuuf koomishiin akka kafalamuuf godhama jechuudha. Akkasumas Airbnb algaa mataa isaan qabu, siree mataa isaan qabu, siree namoonni yookiin immoo siree hoteelonni qabasan kastamarii guddaa ta'e build gochuudhaan jarreen sunniin akka fayyadaman gochuudhaan kastamaroonni kunniin algaa kana akka fayyadaman gochuudhaan koomishiniin jidduu kanatti kafalamaaf jechuudha. Crowd One product fi service mataa isaa hin qabu. Garuu immoo productiiwwan kaampaanii biraa third party product kan jedhaman ni jiru. Isaan sanneen gurguruudhaan namoonni akka fayyadaman gochuudhaan productiiwwan online ta'an kana gurguruudhaan akka kafalamuuf koomishin akka kafalamuuf fidha jechuudha kan teechise. Kanaaf Crowd One yeroo ammaa kana miliyoona 45 ol customerii miliyoona 45 ol kan qabudha jechuudha. Yeroo ammaa kana sirriitti hojjetaa kan socho'aa jirudha jechuudha. Mishiniin isaa immoo maalidha? Ergamni isaa maalidha kan jedhu laallaa jechuudha. Ergamni isaa yeroo ammaa kana kaampaaniiwwan baay'een industiriiwwan baay'een hammi isaan turan yeroon turtii isaanii baay'ee gaafii nama keessatti galchuudha jechuudha. Garuu ammoo Crowd One maal fideetoo dhufe sustainable business opportunity for everyone jedhee ka'e jechuudha. Namoota hedduuf biizinasii dhaabbataa ta'e biizinasii itti fufiinsa qabu namootaaf provide gochuudha jechuudha. Kana qabatee dhiyaate jechuudha. So kaampaaniin kuni product fi service mataa isaan qabu jenneerra. Garuu immoo productiiwwan kunniin eenyu isaan? Productiiwwan kaampaanii kamiiti? Third party partner kan jedhaman jechuudha productiiwwan kunniin online product and service dha jechuudha.
Inni jalqabaa maayindoo jedhama. Maayindoo jechuun personal development irratti hojjechuu barbaanne gama beekumsaatiin gama barumsaatiin of guddisuu yoo barbaanne kallattii sammuu keenya guddisnuutiin jechuudha. Maayindoo jechuun pilaatfoormii e-learning irratti fookas godhu ta'eetoo manuma keenya qofa taa'uudhaan bilbila keenyaan akkamitti progresii agarsiisuu akka dandeenyu waa'ee maarkeetii ta'uu danda'a, waa'ee liidarshiippii ta'uu danda'a, wantoota xixinnoo irraa kaasee hanga guddaatti argachuu dandeenya jechuudha maayindoo irratti. Piroodaaktiin kun Crowd1 wajjin amma yeroo ammaa kana hojjetaa jira jechuudha. Moonbird kan jedhamu immoo yeroo dhiyoo kana laawunchi kan ta'edha. Piroodaaktiin kuni piroodaaktii akkamiiti? Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana addunyaan gara dijitaalitti deematoo jirti. Dijitaalitti deemuun ishee immoo maalidha? Fakkeenyaaf kiriptoowwan NFT kan jedhaman yeroo ammaa kana uumamanii jiru jechuudha. Kiriptoo karansiiwwan aseetiiwwan kiriptoo irra jiran kanneen bifa haaraadhaan uumamaniiru kanneen akka biitkoyinii jechuudha. Namoonni immoo maybe beekumsa gara kanaa sirriitti yeroo ammaa kana argachaa hin jiran. Garuu ammoo Moonbirdiin kun maal qabatee dhufe barumsoota kiriptoo irra jiran akkamitti beekuu akka dandeenyu, akkamitti fayyadamuu akka dandeenyu, kanneen akka biitkoyinii akkamitti fayyadamuu akka dandeenyu, isaan kanneen hunduma isaaniitu barumsa isaa hundumaa qabatee kan dhufedha jechuudha. Inni kunis Crowd1 wajjin hojjetaa jira jechuudha akka third party partneritiitti. Inni itti aanu immoo Migistariidha. Migistariidha jechuun bilbila keenya irratti fakkeenyaaf geemii ni taphanna. Geemii yegguu taphannu immoo geemii kana kan wajjin wal dorgomnu ofii keenyan yookaan ammoo namoota bilbila keenya irratti geemii kana taphatan waliin ta'uu danda'a. Iskoorii guddaa argachuudhaaf kan deemnu jechuudha. Garuu immoo Migistariin maal qabatee dhufe online gaming platformii ta'ee namoota addunyaa irra jiran waliin maal gochuu dandeenya? Geemii kana taphachuu dandeenya jechuudha. Yegguu taphannu kana ammoo wantoota baay'ee qaba asirratti jechuudha. Kanneen reward nu gochuu danda'u jechuudha. Toornaamentiiwwan garaagaraa waan qabuuf reward nu gochuu danda'a. Biyya keenya keessattis namoonni baay'een rewardiiwwan kan argatanii jiru jechuudha. DHL kan jedhamu ni jira biyya keenya keessa. Gama isaatiin gara Itoophiyaa dhufeetoo piroodaaktiiwwan kanneen wantoota reward nu godhu kana fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf Migistariin online gaming platformidha jechuudha. Inni biraa immoo Planet X'dha. Planet X'n yeroo ammaa kana sirriitti hojjechaa kan jiru virtual real estate irratti hojjechaa kan jirudha. Geemidha, gosa geemiiti. Garuu ammoo iddoowwan garaagaraa ta'uu danda'a. Iddoowwan kunniin fakkeenyaaf pilaaneetii kanarratti virtual pilaaneetii uumuudhaan iddoowwan piksiliidhaan ta'an ni jiru. Piksiliidhaan kanneen on gochuudhaan kan mataa keenyaa on gochuudhaan isaan sana irratti iddoo sirreessuu ta'uu danda'a. Biqiltuuwwan garaagaraa dhaabuu dandeenya. Yegguu dhaabnu kana ammoo qarshii inni nu kafalutu jira jechuudha. Qarshii kana make gochuu dandeenya jechuudha. Kunis gosa geemii ta'ee virtual real estate irratti kan hojjechaa jirudha jechuudha. Inni biraa ammoo liinkimiidha. Liinkimiin piroodaaktii online digital business card jechuu dandeenya jechuudha. Digital business card ta'eetoo fakkeenya business card namni tokko ni fayyadama. Manual business card ni jira. Informationiiwwan jiru hundumaa achirratti barreessuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf kan nu ibsu jechuudha. Kan ittiin nu argachuu danda'an, namoonni kan ittiin contact nu gochuu danda'an jechuudha. Inni kun garuu liinkimii jechuun social miidiyaawwan garaagaraa, liinkiiwwan social miidiyaa garaagaraa iddoo tokkotti deebisuudhaan kan nuuf teechisuudha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko email qabaachuu danda'a, WhatsApp qabaachuu danda'a, Instagram qabaachuu danda'a, Facebook qabaachuu danda'a. Isaan kanneen liinkii isaanii kanneen hundaatu iddoo tokkotti deebisuudhaan namootaaf ergine namoonni ammoo kan barbaadaniin filataniitoo nu faana kontaakti gochuu danda'u jechuudha. Liinkiiwwan barbaadnu weebsaayitii kamirraallee haa ta'u liinkiiwwan barbaadnu iddoo tokkotti deebisuu ni dandeenya jechuudha liinkimiidhaan. Crowd Magaaziniin immoo waa'ee Crowdit irratti apdeetiiwwan tokko akkasumas immoo wantoota niwusii garaagaraa ta'uu danda'a asirratti jechuudha. Kaampaanii kanarratti oduuwwan haaraan jiraachuu danda'u. Isaas sanneen kallattii ittiin argannudha jechuudha. Physical product dhalleedha jechuudha. Qaamaan illee fudhachuu amma firiidha yeroo ammaa kana kaampaanirraa akka nu dhufu gochuu hin dandeenya jechuudha Crowd Magaazinii kana. Inni biraa immoo Tribute jedhama. Tribute regional productidha. Yeroo ammaa kan Nigeria qofa irratti hojjechaa jira jechuudha. Luxury wantoota ta'an productiiwwan akka shittoo cosmetics kanneen luxury warroota ta'an gatii xinnaadhaan dhiyeessa jechuudha Nigeria irratti. Productiin kunis online productii ta'eetoo third party partnerii ta'eetoo Crowd1 wajjiniin kan hojjechaa jirudha jechuudha yeroo ammaa kana. Businessichi percentii 100
mobile business-dha. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko iddoo kamitti hojjechuu danda'a, yeroo barbaadetti sa'aatii barbaadetti hojjechuu danda'a. Akkasumas immoo namni kamuu umrii 18 ol kan ta'e namni kamuu business kana hojjechuu ni danda'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf iddoo barbaadetti globaalidha. Globaalii hojjechuu ni danda'a. Akkasumas yeroo barbaadetti hojjechuu danda'a. Biizinasiin keenya globaalii yoo ta'e fakkeenyaaf Chaayinaa hojjetamaa jira yoo ta'e yeroo nuti rafnutti Chaayinaa irratti biizinasiin keenya rantaa jira, hojjechaa jira jechuudha. Kanaafuu sa'aatii kamuu hojjechuu ni dandeenya. Yeroo kamuu hojjechuu dandeenya. Namni kamuu hojjechuu danda'a biizinasii kana jechuudha. Qarshii ammoo kan ittiin meeq gochuu dandeenyu biitkoinii akkasumas yuuroodhaan jechuudha. Yeroo ammaa kana sirriitti kan guddachaa jiranidha. Biyya keenya keessattis biitkoinii yoo fudhanne fakkeenyaaf sirriitti bal'inaan guddachaa jira jechuudha. Bilbila keenya yookiin immoo laaptooppii fayyadamneeto bilbila yeroo ammaa kana namoonni baay'een parsantii guddaan bilbila smaartii foonii kana fayyadamaa jira jechuudha. Smaartii foonii fayyadamnu kanaan ammoo qarshii keenya meeq gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila kallattii lama fayyadamuu dandeenya. Isa tokko akka liabilitii akkasumas akka asset fayyadamuu dandeenya. Liabilityidha yoo jennu bilbilli nuti fayyadamnu kuni imoodhaaf qarshii baasnee yoo fayyadamna ta'e, telegiraamidhaaf imoo qarshii baasnee ni fayyadamna yoo ta'e, yuutuubidhaaf, tiktokidhaaf akkasumas kanneen hafaniif qarshii baasnee too ni fayyadamna yoo ta'e, kiisii keenya keessaa baasnee too ni fayyadamna yoo ta'e, bilbilli nuti qabannu kun akka kisaaraatti nuuf fayyada jechuudha. Garuu ammoo bilbila qabnuun akka asseetitti fayyadamne qarshii akka generate nu godhu, qarshii akka nuu fidu yoo goone akka asseetitti nu fayyaduu danda'a jechuudha. Kanaafuu nuti filannoo keenya jechuudha. Bilbila nuti qabnuun bilbila saniin akka asseetitti fayyadamuu dandeenya, akka kisaaraatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Garana yoo dhufnu ammoo kaampaanii kana irratti kaampaaniiwwan kamuu yaa ta'u duubarraa eenyu isaaniiti kan kaampaanii kana sochoosaa jiran, wantoota gurguddaa kaampaanii kana irratti hojjechaa ta'u kan jiran eenyu fa'i isaan kan jedhu ilaalla jechuudha. Inni gara harka bitaatti argamu jechuudha. Johan Westerdahl jedhama. CEO kaampaaniiti jechuudha. CEOdha. Kaampaanii kana irratti sirriitti guddinaan akka CEOtti ta'eeto iddoo guddaa fudhatee kan hojjechaa jiru Johan Westerdahlidha jechuudha. Backgroundiin isaa militariidha. Garuu ammoo naannoo waggaa 15 olii experience qabudha jechuudha. Jonas Eric Warner kan jedhamu immoo kan harka mirgaatti irratti argamu jechuudha. Jonas Eric Warner baay'ee giant kan ta'e, visionary kan ta'e, addunyaa kanarra namoota qubaan lakkaa'aman keessaa isa tokkodha jechuudha. Industry network marketing jedhamu kanarratti, affiliate marketing jedhamu kanarratti baay'ee giant kan ta'edha jechuudha. Crowd One kanarratti immoo inni akka founderii Crowd One jechuudha. Founder kan godhe kaampaanii kana jechuudha. Kan ijaare Jonas Eric Warner jedhama jechuudha. Naannoo waggoota 25 olii affiliate marketingidhaan, network marketingidhaan experience guddaa kan qabudha jechuudha. Garana yoo dhufnu akkamitti kaampaanii kana irratti engage gochuu dandeenya, akkamitti industry kana irratti engage goonee hojjechuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Inni jalqabaa as customer'idha jechuudha. Customer'idha. Akka customer'itti yogguu hojjennu product'iiwwan online ta'an kun inni jiru product'iiwwan online kanneen fayyadamuudhaan discount'idhaan qofa fayyadamuudhaan product'i kana fayyadamna yoo ta'e as customer'i hojjechuu dandeenya jechuudha. Akka memberitiitti immoo hojjechuu yoo barbaannu refer goona, namootaaf refer goona jechuudha. Fakkeenyaaf Mindoo fayyadamee Mindoo yoo natti tole ta'e Mindoo kana namoonni akka fayyadaman gochuudhaan sales yoon godhuuf sales bonusii, active user pool, loyalty program, fear of loss akkasumas discount argadha jechuudha. Kanaaf namoonni discount'idhaan product'i kana bitu, ani immoo isaaniif refer waan godheef kaampaaniin naaf kafala jechuudha. Inni itti aanu immoo baay'ee guddaa kan ta'e, keessattuu immoo biyya keenya keessatti sirriitti kan nu gargaaruu danda'u. Namoonni yeroo ammaa kana hojii baay'ee carraan hojii baay'ee dhiphaadha. Akkasumas immoo hojiin jirus hagas baay'ee kan nama titolu miti. Garuu immoo sirriitti hojjechuu yoo barbaanne as entrepreneur taanee kaampaanii mataa keenya own gochuudhaan, biizinasii mataa keenya own gochuudhaan hojjechuudhaaf kan nu gargaaru. Tiimii guddaa build gochuudhaan crowd bonus, matching bonus, residual bonus plus kanneen gadi hafan kan hunduma argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu akka entrepreneurship engage goone yogguu hojjennu tiimii build goona jechuudha. Ani biizinasii kana namootan beekuuf, namoota xinnoo, namoota 3 hanga 5 namoota kanneen share gochuudhaan, namoonni kun akka isaan afaana hojjetan, akka isaan afaana guddatan share gochuudhaan isaan ammoo biizinasii kana nafaana ta'anii tiimii tokkoon taaneetoo namoota beekaniif share gochuudhaan tiimii guddaa ijaaruudhaan
boonasoota kanneen hanga residual bonusii hanga financial freedom irra kan nu geechisuu danda'u jiraannus jiraachuu baannus siistemii qarshii nu kaffaluu danda'u qarshii nuuf kennuu danda'u maal gochuu ijaaruu dandeenya jechuudha as entrepreneur engage goone yoo hojjennu jechuudha. Kanaaf namni tokko gara kaampaanii kanaa yogguu dhufu product tokko qabaachuu qaba. Maalidha? Namni tokko huccuu tokko beeksisuudhaaf t-shirtii tokko beeksisuudhaaf t-shirtii san uffachuu qaba jechuudha. Kanaafuu nutis productiiwwan kanneen beeksisuudhaaf productii harkaa qabaachuu qabna jechuudha. Productiiwwan kunniin bifa kuufamaatiin kan ta'anidha. Fakkeenyaaf kuufama isa guddaa kan of keessaa qabu productiiwwan baay'ee of keessaa kan qabu titaaniyeemii jedhama. Titaaniyeemiin kuni 2519 yuuroodha jechuudha gatiin isaa. Gatii kanaan productii kana bitannee gara kaampaanii kana engage gochuu dandeenya. Yogguu gatii kanaan binnu maal arganna migistarii ji'a 12 akkasumas waggaa tokkoof jechuudha. Maayindoo lifetimeidhaaf Moonbird loyalty point linkimi akkasumas soomii fi annual fee demo percentii euro 20 argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu asirratti maaltu jira productiiwwan kaampaanii hunduma maal gochuu dandeenya jechuudha. Product kaampaaniin gurguraatoo jiru hunduma harkatti qabanneetu package titaniumii kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni biraammoo the most popular kan jedhamu gold package dha. Gold packaging kuni 819 euro worth godha. Product soomii jedhamu of keessaa qabu jechuudha. Garuummoo migistarii, maayindoo, Moonbird, loyalty point fi linkimi argachuu dandeenya jechuudha. Inni itaan immoo black package dha. Black packaging kuni ammoo kufaamni blackii kuni ammoo 319 euro dha. Akkasumas maal of keessaa qaba migistarii, maayindoo, Moonbird, loyalty point qaba jechuudha. Inni xinnaan immoo isa xinnaadhaanis biizinasii kana irratti eegaluu hin danda'a yoo jenne isa xinnaadhaan white package fayyadamuudhaan 129 euroodhaan package kana bitachuudhaan gara biizinasii kana engage gochuudhaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Inni ittaanu immoo haala kafaltii isaati. Haalli kafaltii isaa maalidha? Baay'ee more power keenya fayyadamne to more perform yoo gone sirriitti hojjen qarshii guddaa argachuu dandeenya jechuudha. Namni tokko amma hojjeteen kafalamaa fi jechuudha. Sirriitti hojjeteen kafalamaa fi sirriitti yoo hojjenne immoo homaan kafalamuuf homaa yoo hojjenne homaan kafalamuuf jechuudha. Kanaaf kallattii jaan kaampaanii kana irratti kan nu kafalamu jechuudha. Isaan kanneen ilaalla. Inni jalqabaa sales bonus jedhama. Namni tokko fakkeenyaaf white packaging product sadii of keessaa qaba jenneerra immoo Moonbird, maayindoo fi akkasumas immoo Moonbird maayindoodha. Akkasumas immoo product tokko ni qaba jechuudha. Product kanneen fakkeenyaaf namni tokko kanneen sadeen product sadeen kanneen hin barbaadu yoo jedhe product sadeen kanneen hin barbaadu yoo jedhe maal gochuu danda'a jechuudha. Product tokko qofa bitachuu ni danda'a jechuudha. Single product bitotte yeroo kaampaanii kana irratti engage yoo godhu fakkeenyaaf migistarii sirriitti interested ta'ee migistarii yoo kan bitatu ta'ee migistarii fayyadamuudhaan migistarii yoo bitatu nuti sales bonusii argachuu dandeenya jechuudha. Bonusii gurgurtaa argachuu dandeenya jechuudha. Inni itaan immoo fear of loss bonusii. Inni kuni quick start motivational bonus jedhamuudhaan beekama. Namni tokko gara kaampaanii kanaa yogguu dhufu guyyaan 14 ni kennamaaf jechuudha. Guyyaa 14 kana keessatti gurgurtaawwan 4 gochuu yoo danda'e fakkeenyaaf white package 4 gurguruu yoo danda'e kan white package dhaan wal qixa ta'e voucherii tokko ni kennamaa fi kaampaaniin hin badhaasa jechuudha. Akka badhaasa itti kennaaf jechuudha. Blacks yoo ta'e gama saniin, golds yoo ta'e gama saniin, titaniums yoo ta'e gama saniin jechuudha. Kana jechuun akka badhaasaatti jechuudha. Guyyaa 14 keessatti namni tokko gurgurtaawwan 4 bichaa gochuudhaan kafalamuuf hin danda'a jechuudha. Inni ittaanu crowd bonusidha. Crowd bonusiin ammoo reeshoodhaan kan kafaluudha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf left fi right hin kenne jechuudha. Kaampaanii kana irratti yogguu sign up goonu namni tokko gara right-tiin sales godhe nama tokkoof immoo gara left-tiin sales yogguu godhu white package yoo ta'e fakkeenyaaf kan inni gurgure 55 walitti ida'uudhaan 110 business point kafalaaf jechuudha. Wanti tu eeguu ta'u immoo gara tokkoon namoota lamaaf sales godhee gara tokkoon nama tokkoof sales yogguu godhu 165 business point ni kafalaaf jechuudha. Wanti sirrii yoo ta'u gara tokkoon namoota sadiif sales godhee gara tokkoon ammoo namoota tokkoof sales yogguu godhu 220 business point yookiin immoo 22 euro ni kafalaa jechuudha.
Inni itti aanu matching bonasiidha. Matching bonasiin ammoo namni tokko kaampaanii kana irratti fakkeenyaaf direct sign up yoo qabaate fakkeenyaaf paakeejii inni qabu irratti depend ta'uudhaan fakkeenyaaf namoota 10 direct sponsor godhee fi fakkeenyaaf gara biizinasii kana akka dhufan akka hojjetan godhee namoota kanneen akka isaan qarshii miliyoona tokko meeq godhan yogguu inni gargaaru percentii 10 kaampaanii inni kafalaafi jechuudha. Residual bonus kan jennu ammoo fakkeenyaaf kaampaaniin kan profitii ji'aan argate irraa kan kafaludha jechuudha. Ji'aan akkamitti kafala? Fakkeenyaaf kaampaanii kana irratti leeviliiwwan 7tu jiru jechuudha. Main kan ta'an 7 kana keessa immoo staariiwwan 3tu jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Team leader, coordinator, manager, director, senior president, senior president, ambassador-dha jechuudha. 7 isaan kunneen immoo 3 of keessaa qabu 3 baay'isu 7 21 levelii 21 qaba jechuudha kaampaaniin. Kanaaf fakkeenyaaf waggaa kanatti miliyoona 21 euro osoo kan profit argatu ta'e profit argate kana maal godha levelii 121 in hira jechuudha. Yagguu hiruu kana maal godha fakkeenyaaf team leader star 1 irratti warri argaman miliyoona 1 osoo ta'ani maal godha jechuudha. Fakkeenyaaf miliyoona 21 jechuudha akka walii galaatti miliyoona 21 finira yogguu hiru miliyoona 1 euro gaa yogguu miliyoona 1 euro gaa kan ammoo team leader 1 irra warri jiran namoota miliyoona 1 yoo ta'an namoota miliyoona 1 fi miliyoona 1 euro hiraaf jechuudha. Yogguu hiru kan 1 euro gaa jechuudha. Dhawaatuma nuti levelii keenya guddisaatoo deemnu qarshii nuti argachaa deemnu sirriitti guddachaa deemaa jechuudha. Inni itti aanu payment methodidha. Payment method yogguu immoo bitcoin yookiin immoo ethereum fayyadamuu dandeenya product bitachuudhaaf. Inni biraa immoo bank transferidha. Bank transfer jechuun namoota Europe jiraniif yeroo ammaa kana jechuudha international bank account barbaada jechuudha. Inni itti aanu immoo nuti kasirriitti ittiin hojjechaa jirru voucherii jedhama jechuudha. Voucheriin ammoo akkam jechuudha fakkeenyaaf teelerraa kaardii yogguu binnu kaardii birri 100 osoo bituu barbaanne birri 100 kennanii fi kan qarshii 100 wal qixa ta'e immoo voucheriin nuu kennamaa jechuudha. Kanaaf kaampaanii kana irrattis namni tokko hojjechaa yoo jiraate 129 euro akkaawuntii irraa yoo qabaate 129 maal bituu danda'a voucherii white package dha wal qixa ta'e bituu danda'a jechuudha. Yogguu bitu kana maal godha ani immoo sign up gochuu yogguun barbaadu qarshii 129 euro dha wal qixa ta'e kennee fi voucherii san isarraa fudhachuu nan danda'a jechuudha. Kana fakkaata maalidha kana hunda erga jenneen booda nuti why kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Maaliif biizinasii kana hojjechuu barbaanne yookaan ammoo maalidha achieve gochuu maal barbaadu jedhee jalqaba irratti sin gaafadheen ture. Fakkeenyaaf extra income ta'uu danda'a, financial freedom ta'uu danda'a, own business ta'uu danda'a kan barbaadu jedheen ture. Kanneen keessaa filattanii jirtu maaliif filattan maaliif sin barbaachise? Extra income yoo ta'e maaliif extra income barbaaddan? Financial freedom yoo ta'e maaliif financial freedom barbaaddan? Namoota gargaaruu yoo ta'e maaliif namoota gargaaruu barbaaddan? Kanaaf kana beekuun dirqama ta'a. Gooliiwwan keenya teechisu ji'a har'aa maal argachuun qaba ji'a lamaan har'aa maal argachuun qaba waggaa har'aa maal argachuun qaba kan jedhu san teechisuu qabna jechuudha. Inni itti aanu immoo trainingiiwwan kan callisneetuma hojjennu miti biizinasicha system trainingii mataa isaa qaba isa san hordofuudhaan kaampaanii irraas ta'uu danda'a liidaroota irraa illee ta'uu danda'a kan argachuu dandeenyu isa san irraa follow gochuudhaan gama saniin kan hojjennu systemii baay'ee salphaa ta'e jechuudha. Make action plan teechisuu qabna jechuudha. Action plan yogguu teechisnu ji'a tokko ji'a har'aa waan tokko argachuun qaba yoo jedhe har'a irratti maal hojjechuun qaba boru maal hojjechuun qaba iftaan maal hojjechuun qaba kan jedhu teechisuun qaba jechuudha. Sanaaf yogguu teechisu immoo plan to action gara actionitti seenuun qaba jechuudha. Namni tokko pilaanii guddaa yoo qabaate actionii yoo hin qabaatin duwwaadha jechuudha. Kanaafu actionii san immoo kan hojjenne san immoo irra deemneetoo review gochuu nurraa eegama jechuudha. Kanaaf kaampaaniin wantoota inni ta'ee fi wanti inni hin taane ni jira. Fakkeenyaaf kaampaaniin maalidha yeroo ammaa kana paakeejii kana keessa kan jirudha jechuudha. Piroodaktonni paakeejii keessa jiran jechuudha. Bandil godhanii piroodaaktii fi sarvisii of keessaa qabu jechuudha paakeejiiwwan kunneen kuufamni kunneen jechuudha. Akkasumas kaampaaniin social community platformidha. Akkasumas immoo akka alternativeetti bitcoin yookiin immoo ethereum fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu immoo maalidha fakkeenyaaf kaampaaniin sheeriiwwan akkamiyyuu gurguraatoo hin jiru jechuudha. Investmentis offer gochaa hin jiru. Sababni isaa piroodaaktiidha jechuudha kaampaanii kana irratti kan bitannu jalqaba. Yoo barbaanne piroodaaktii fayyadamuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo beeksisnee qarshiin akka nu kafalamu gochuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo geemis develop gochaa hin jiru. Sababni isaa third party partneriin geemii develop godhu ni jira. Geemii san immoo akka namoonni fayyadaman gochuudhaan
jidduu isaatiitti pilaatfoormii ta'eetoo hojjechaa jira jechuudha Cloudwaaniin. Kanaaf kana fakkaata unleashing opportunity kan jedhu mootoo qaba jechuudha. Impossible is nothing. Homtuu wanti hin danda'amne hin jiru. Isinis abjuu guddaa yoo qabaattan abjuu qabdan kan ammoo milkeessuudhaaf kaampaaniiwwan sirriitti kaampaaniiwwan garaagaraa ni jiru. Garuu immoo Cloudwaaniin sirriitti jeenti ta'eetoo sirriitti hojjechaa ta'u kan jirudha jechuudha. Waggaa xinnoo keessatti wantoota guddaa milkeessatoo jira. Sirriitti namoota isin invite godhe namoota isin affeere sirriitti gaafattaniitoo waa'ee kanaa sirriitti akka isin beeksisan gochuu qabdu jechuudha. Ana wajjin turtiin kana fakkaata. Galatoomaa yeroo gaarii.